Amma rakkoon amma uumamte abbaa gadaa amma lafti kun ardaa jilaa dhagaa kakee jenna dhagaan kakee kaa'ate taa'afa. Bakkuma ammatti waan kana gaggeessu jirra. Kanuma kun dhagaan kakee nu duubaa ardaa jilaa. galmaani kudhan ardaa jilaa. Bakki kunini akka nuti kee jedhamu kun galma abbaa gadaa ni beekara si jaaruu jira. Kun galma abbaa gadaa tu. Kun handhuura aadaa boora magaalaa yabaloo jiddi galaa aadaa boora galmi kun amma akka warra kaanii cheerchi akka warra kaanii masaajida nu akkas aadaa ta'e. Namni sun islaamallee haa ta'u asiin ka'ii dura waan irraa nu dhibi hin qabu sun. Kiristaanallee ta'e harma bayi waan kana dhibi hin jiru. Sinu aadaa boonaa sun qabna aadaa oromoo sun qabnaan kun amma fuula aadaatti hojjennu jecha. Naannoo oromiyaa wanni gadaa galcha galma aadaa jiraachuu qaba. Akka galma abbaa gadaa kan amma galma abbaa gadaa kan nu gama keenyatti ilaalle jaarsi dhoofallee wal gaara. Naannoo kanatti amma yookaan galma gadaa yookaan galma raabaa gadaa ta'uu qaba. Galmi abbaa gadaa gam tokkotti waloon ibsu nam tokko ibsa. Yoo nam tokko ibsu kan ammoo sirna waloo keessatti yoo barbaadan sirna walitti dhufee barbaadan taate maqaa raabaa gadaa jedhamu mataa maqaa gadaa jedhamu mataa abbaan gadaa fiixee lubaati keessatti itti yaaqamu fakkeenya nu gogeessan hin jenne kuraa jaarsa abbaa gadaa kun lubii kuraa jaarsa isi mata. Gogeessa shananuu walitti qabu. Gogeessi Abraan. Afran. Gogeessi shanan. Inni keessa bahe kaan afuritti afaan. Kaan afurta bahe. Gogeessi lubii isaa sun. Abbaa gadaa san. Gogeessa lubii isaa sun. Lubii afur lafatti afaani. Lubii isaa sun cufisi mata. Adulaan jaanilleen isi waliin hin jirti. Sulleen isuma himatti. Gadaan takuraa jaarsoodha. Beekummaa aduluma akka isaatti fiixa yaatu jira. Gadaanis. Warri Abraan kaallee miseensi gadaa fakkaan ganna 8 kan eenyu jala jira. Kuraa jaartu jala. Abbaa gadaa kan jala. Abbaan gadaa ammoo nam jala jiru qaba. Inni ilmaan kormaa ilmaan jaarsaatiin abbaan gadaa ammoo ilmaan kormaa jala jira. Ilmaan jaarsaa jala jira. Inni ilmaan kormaati. Waganaani inni immoo ilmaan jaarsaa jala jira. Lubii si mataa iyyuu. Lubii isaa qofatti si mata malee lubii gogeessa Afrikaa cufi si ni matu. Abbaa gadaa kennaa jedhee mata malee lubaa si ni matu. Lubii isaa qofatti matu. Suni gogeessi arfan immoo luba mataa ofii qaba. Cufti kaaf ofii qaba. Suni mataani warri cufi immoo namni hoogganeessaa dhufu. Ilmaan jaarsaa keessa dhufu ilmaan kormaa keessa. Abbaa gadaa. Abbootii gadaallee namni hooggata. Qaallullee namni hooggata. Hayyuu ariyaa jedhama. Hayyuu ariyaa. Kun ammoo wanni Oromoon ta'an biri ga'e kan biri geettelee ni bakka namni ka gammachuu magaalaa fa'aan biri ga'e inni womboonaa kan fuudhee bitta Oromoo bal'oo ta'anii Oromoon keessatti qubi hin qabduu miti waan kan amma abbaan gadaa kunini hayyuu ariyaa jalatti deema hayyuu ariyaa hima amma inni barbaar jenna barbaar isaa waa hoordiida jedhanii yoo tamma ati nariyaatame jetteeni waa hoordiida sin jedhamu turaa jaarsa diidatti si dursa waan kan namni qubi hin qabu. Wanni amma diimokiraasiidha wanni balaansi waan kan godha aadaa akkasii. Kanaafuu naannoo tan duubnu akkanaan himna. Gama biraatti wanni duubnu namni walti naqee lubii walti duudee gogeessi walti duudee maqaa wal falmee akka poolitikaal mootummaan Oromiyaa yeroo tokko rakkoo keessa. Kana mootummaan Oromiyaa arma keessa haqqi qabaan inni amantiilee keessa haqqi qabaa aadaalee keessa haqqi qabaan. Aadaa taayyoo poolitikaa dhibii walti dhufu. Tasabaa sabalamii waliin qabnu Itoophiyummaan qabtaa warraayyuun gaadii tan malee beeku. Aadaa keessa warri akkuma amantii toflaaluu mala malee waan abbootii gadaa ofitti harkisuman xiqqoo yoo cifirra hiise warra argansa. Abbootiin gadaa aadaa bulchitu malee siyaasa kaan hin bulchitu. Siyaasa kaan irraa waan qaban. Abbaan gadaa tuulama qartuurama. Abbaa gadaa tuulama ta'uu qaba. Ka macca mi'oo sadii taata abbootii gadaa achitti ta'uu qaba. Walti dhufte akkamitti aadaa waliin hooggannaallee warra biri jirtu malee. Waan sanarratti amma fakkeenyaa fi abbaan gadaa Booranaas jira. Ani Maccaas jira. Ani Tuulamaas jira. Sikkoo Mandoo, Afran Qalloo hundumtuu hin jira. Walitti dhufanii maal ta'uu qaba silaa akkamitti waluma aangoo wal qixa qabu moo? Namni walitti qaban isaan keessa wal qixa qaban. Walitti qabas jedhu eegarii fi ta'e malee ammaaf rakkoo qaba. Fiixee qaban. Amma gifana walitti dhufan beektaa fiixeen Booran keessa baati. Hangaftitti Booran biri jetti daraame. Tuulamee moo akkasuma qubatanii nu ardumdurii gubbaa jiru malee aadaa iyyuu gubbaa hin jiru. Aadaan nam jiru biri jiru.
hingala wanti inni jiru seenaan kun dura bee qajeelfamee jira aaduman gafamaan dhaqaan fiixee qaba sii galtee fiixee qaba fiixeen kun hanga furisuuf keessaa ba'a guyyaa dhibii amma yoo eger midhaaffatan yoo eger galfatan abbaan gadaa walitti qabaadhani galma abbaa gadaa hin jedhani galma abbootii gadaa hin jedhani galma fulaa ijaaramaani qara galma mirkanaa'u mala fakkeenya irreechaan tuulame aan agarte waan dharaa tokko jira yoo irreecha tuulame aan kan fulatti aan hin beekan namuu hoteeluma garaagaraa buleetti fulataan ka'ee bishaan kan dibatee boriyyaa propaganda akkasii mi dubbichi galma abbootii gadaa tuulamaa jiraachuu mala kophaa galma abbaa gadaatiin ka abbootii gadaa tuulamaa sunti jiraachuu qaba yoo arma dhibaayyuu sun yaa'an inni boora irraa dhufelleen akkuma dhufet inni arsii irraa dhufelleen akkuma dhufet inni wallagga gara dhibii dhufelleen akkuma dhufet amma galmi ka'ee nuti galmi ka tuulamaa eessi dhufan galma tuulamaa dhufan eenyuun namaan bobba abbootii gadaa tuulamaa eenyutti eebbis abbootii gadaa tuulamaa warra dirree jecha warra ardaa sun jiru warra addaa sana yoo boorani akkam jira kam boorana namu boorani bitti achillee num jira manni jechuu jirte si boorani kan qofa taate sullee wanni booranti dhabeef aadaa gadhiisa yoo immoo aadaan teetti simbul waliin jelle wanni ta'uu danda'u ardaa irratti yoo dhufan tuulama irratti eebbifata yoo dhufan gujii irratti eebbifata yoo dhufan boora irratti eebbifata yoo dhufan machi irratti eebbifata eegeri wanni kun akkamii waal ta'e abbaa gadaa tokko barbaannaa warri jedhu sun gaaf aadanuu deebi gaaf wal fakkaata gaaf sirni tokkochaan hoogganam tabii sirni tokkochaan hin hoogganamini kakaan abbaan gadaa qeesii kakaan abbaan gadaa sheekii abboo waaqallee bira dubbiin akkasii akkamiin taate immoo ammallee warri akkasii ammallee abbaa gadaa kana boorana ta'a akka gujii kanatti ergoma hoogganuu hin danda'an xiqqaattee guddattillee karrayyuu fa'a boorana fa'a gujii fa'a wayii jira gujiileen waan ittumatti qabdu warri kenna waluun beekna nu amma akka sadii ilaala gadaa gadooman jirtu gadaa gadoomee fittati gadaa aadanuu fittati tawara egaa gujiitu gadooma fittati amma tuqatti nami abbaa gadaa jedha jaarsa gadaa mojiiti nami dabballeedha kasumirri jaarsa akkamii sirni gadaa wanni ati waraqata gubbaa barreessu gadaan dhaloota irraa kaateette kan irratti amma dheengadda chaanelii sadeessoo jedhanii waan banan irratti gaamme jedhanii banan gadaan gaamme irraa kaatame nana gammanuu ibsuu hin dandeenye nuulli kuffatu dabballee warri garsiisu immoo Booranaa waay gaamme fi dabballee waan takkaani dabballummaan ganna dhaloota irraa ganna 8 qofa kee jirti dabballeen ganna 8 ol jirtu maan gammeen immoo ganna 9 irraa kaatee aga fudhaniyaa gammeen xiqqoon akka jedhee gaaf keessa bakkuu akkasii dabraani tunu akkas waliin fakkaata nuyi qormaatiin nu qabnu kan dhaloota kulle dabra jennu maan harka qaban qabatanii dhufan walittiin dhufan malee gadaa tokko horii akkatti walitti midhaasifullee hin qabu kagaree namni amaaranya dubbachuu beekaa fi abbaa gadaa ta'a ingilisinya dubbachuu afaan arabaa dubbachuu beekaa abbaa gadaa ta'a yoo akkasii teen gadaan akkuma jirtu daftee nulleen ilmaan jaarsaa keessaa namuun fedhe nama ingilizinya beeku maal tolfanii achi walaasaan malee aadaa taate walitti dhufuu hin dandeettu wanni wal sobni hin jiru kana waan fakkeen tokko wal garsiisuu hin dandeenye agarsiisa. Ayyee ulfaadha ka waan guddoo nu gaafta waan bal'aadha egaa sa'aatuma qabnu malee waan baay'ee haasa'uu dandeenya silaayi amma kanaaf akka waliigalaatti gaafa jila tokko deeman waan ulfaawaa qabatanii deemantu jira kallacha jira saachuu jira maali warri kun immoo bokkuutu jira bokkuu jira mee warra kana maal amma reecharratti wanni warri galfachuu jiru waan kana waan warri jedhu sun ulfoo qabannee baan sun garte kallachiin ulfoo wanni is duraatii jiru kallachi ulfoo waan garsiisu caacuun sulleen akkasuma mi'aadaati calleen jira calli talle qaba kafeet qaba amma bee waan oromoon bareesitti immoo wayaa tallaala maa wayaan tula aadaa kan fudhamu ka'een yoo ta'u murteessuu ani gara koonsoo kana jiraadhe baay'inaan achitti uffatu hin beekne waan sana
bakka itti arge kan hin beeku kanallee jedhee murteessu gaan ofii bakka itti arge hin jedhu. Dhuguma amma inni kun warra gidootuun tokkisanaa daraaruu inni achi dhaqee beektu gaafatu. Oromoon amma rakkoon Oromoon qabdu tokko waan kana. Oromoon amma waa akkasii baafata. Noom waan kana miireef gaafa nama ulfa hin jenne bottollee jennaan amma waan kana bakka isaan ta'a. Mii ati aadaan qabdu kun waan wa ibsa waan ayyaa waan wa ibsa ta'uu qaba. Wanni sun immoo waan hamilee wal ta'e wanni bare aadaa wanni bana kun hamilee. Nu amma qaallitti yennaani bootii gadaa yennaani handhee narrabsu handhee wan jennuun hin qaban. Hundaa ol jecha. Hundaa ol mallattoo wanti xiqqoo bee wanni warri ofirraa qabu. Waan guddaa tuutuulee lafirra dabsuuniini. Oromoon amma wanni amma aadaa ijjeesuu jiranii bizinesi. Ruuf na ruuf boonaa irraa fuudhanii ruufti sun boonaa wayyoomaanii carqii gosa fedhanii itti ciranii ginjaan ayyaanii odaa jiruu waan argachuu baxabbatanii odaa tokko faa ka'ee kaadhaan mukutaatti ijjaamee aadaa jedha. Odaa namni waan gadaa waltii jedhamu kujilaati. Jalatti gilli akki aadaa dhalatiin beekta. Yoo am odaa sun gubbaa keenya mijilaa jennee wanni sun kabajaa guddaa ta'uu qabdi malee kabajaa beesharaa qofa ta'uu hin qabdu. Amma Oromoon yaada sadarkaa nigdiitiin aadaan nagadu mii kaanuu wal dhabu. Mee meeshuma daldaluma bu'aa irraa argachuuf qofatti deebi'ee wal dha. Nusila gama keenyata gamma kun karaa gammaan gooma amma lakkasin leettaa nuuma aadaa jira. Mii as fira qabdu tammi aadaa jedhani waan aadaa ibsa akka jedhan makkanatti agartee waan aadaa manuu ofirraa qabu yoo akka mudatu surree ta'a. Tokkollee mii aadaa jedhee man keeyyadhee miti. Kun egaa akka umar jedhee keeyyanuu kaan uffatuma. Faayidaa ammayyaa maaltu gaatillee namma uffatu ofirraa qabu. Dhorkaa miti cokachuu dandeenya. Kootammoo amma mi'uuma kana qaban anamma tulleen aaduma aadaa abbaa warraa irraa surra abbaa warraa qullaa deemuuf jedha malee waan adda ibsitu hin qabdu. Aadaa abbaa warraa ibsitamee keeyyuu surri adii maratee yaa'u aadaa boona wanni jennuu fi namni abbaa warraa jedhame akkas hin deemu. Fuudhee jira. Koofiyaa sun qabnee qorroon ta'e kan qaban. Isi gurraatti sun ammoo ruufa ni beeka. Yoo ruuf taate yoo waan tokkollee biraachuu qabaat taate ulfoo ofirraa qabaa jechaa. Kanaafuu wanni warri ulfoodha qabatee caaccuun sun kallachi kun horooroo jenna uleeleen aadaa qabatan tokko cufa ulfoo. Namni waan suni qabatu hin fiigu namni nabaaru hin kiyyibu hin boo hin hiike misun amantuma fudhu akka amantiitti waan akkasii kana. Wanni ulfoodha kun duuba amma ta'an irreechatti namni qabatanii warri abbootiin gadaa yoo tana baatu kunini gidduu gardansaa deemuu jira. Ulfoon kabaji jechuudha. Waan wayyoom jechuudha. Yoo hiikan immoo hiika qaba kallachi maadanii warri keeddoo qaqqittii qaba wayyoom agarsiisa. Sirri. Kun akka kana jecha waan sirnaan gaggeessanii jecha wanni ulfoon qabannee deemnu kuni waan sirni ittiin gaggeessan. Si gaafatamu kan afaan ati beektu. Atam kristaan maasila. Lakkii ani waaqa kada gara lakkii. Maatiin danteelleen islaama kiristaana illee taatu. Nu warra kiristaanaa fedhu. Rimaan armatti dhataa akka. Gattaamura. Kaan immoo ka jaarsi kaan namni jiru qabu. Abba sibiila kan baan dhungatettee hin gaafatta. Sibiila matu inni waan leetta kun argatu mukum bocan fa'a. Dargaggeetti cuma armaa kan fakkate. Kanuma tolfataaf warqi morma keetettee hin gaafata warqi fiixetti jirti. Aadaalee akkas qabdi. Abbootiin gadaa wayyootii warri jenna. Bu'uura waan jenne birraa tokko. Yoo akka jabaan laala. Bu'uura. Bu'uuran jedhanii tokko jira.
waan mormatti godhatu. Qaaluun kennama ladu jenna ladu irra qaba qaallitti akkasii atalaat sibiilota fakkaatti warra adaan kabaju biratti immoo kun masqala maani wanni kaan kiristaana ortodoksii taabota bobbaafnaa guyyaa bari karaa nu cufanii rakkoo gidduu argitu deemuu hin diidu wanni san baatanii yaadanii sun maal jedhanii hin gaafatan. Yoo ta'e rafutee gaafatee gaafa romaan warra tokko lafaa kee jira daafaa kee jira waan jedhamu. Jaarsi boona akka kallachaa haadha mataa qaba jaarsi Oromoo hawaasuu qaba akkaanitti gamuu miidhaa hin danda'amu. Akkas qubatti hin qaban. Ulfaadha. Inni Islaamaa kitaaba dubbisee subaa akka dubbisa lachaa beeku. Maaliif inni eeggaan jettu maali kitaaba dubbisa beeku kitaaba dubbate waraqaa kana dhungatiin jettaan. Kanaaf duuba aadaa abbaan irratti dhufanii aadaan duuba wanni ulfeedha sun waan qoosaati. Oromoon ulfa sun qabdee sun ulfeeffate silee uummata kabajaa. Yoo waliin mati immoo kabajaan amma abbaan amma dhugaa sitti abbootiin gadaa Islaamaa kiristaanaa ta'a amma lafa abbootiin argite kabajuutu hin jiru aadaa balleessuu hin jiru. Silaafuu keessa hin jiran safuma san keessa iyyuu hin jiran. Beeku waltajjii gubbaa jirti malee nu amma abbootiin gadaa ta'enna yaa jirta beelaa dheebuudhaan keessa qaalluun keenya jiru kunoo. Beela dheebuu sun keessa beektee. Uummata wajjin. Amma abbootii gadaa inni taa'ee buutu kun bakka itti galtu amma gobanaa oolaa yoo achi gale wanni sun ofirraa fuudhee deema. Manatti galaan lafa ka'ee waan biraatiin deema. Guyyuu waltajjii gubbaa abbaa wayaa gaggeessu naqatanii abbaa gadaa gobanaa oolaa jedhanii achi galu mootummaa kibuu jira. Duubta nisan tokkasii qorate. Mootummaan Oromiyaa illee haata san guddisuu farqabeenna tattanaa madawarni nuti qabate waan akkan hin jirtu. Waan uumaa kabajan immoo waan aadaan tun jirtu bennee ganaa jiraanne. Kanaayyuu immoo sila waan sibiila fa'aa jijjiirree dhalootee jira marii marsiitti mudufti. Duuba inni ulfeedha suniin qabame. Warra kanaa jecha mee akka waliigalaatti amma gara xumuraatti adeemti hanga ta'e xiqqoo waan baay'eedha nuuf ibsite hanga dhalootaa hanga waan dhalootatti dabarsuutti hanga ta'e osoo irraan gosatiin nu dabarsitanii akka waliigalaatti dhaloonni amma jiru kun sirna gadaatiif safuu dhugaa gadaa isa dhugaa isatti deebi'u maal gochuu qaba jettanii tan jettee dabarsuu hin danda'u goota ammasatti hin deebi'u taate amantiin tante waaqa tokko cama akkas gadaan kormuuma bita gadaa jechuun korma si bulchuuf duruu fayyate jecha inni akkas bara kaa waaqa amma rakkoo wanni jira Oromoon dandeechi deebi'aa sun maaliif amantii dhibiin qaban waan gara bira kana dhowwan jirtu amantiin immoo waan Oromoon utubee laftee dhaabee Oromoon sirna gadaa jabeessa jechuun Oromoon aadaa fi deebii jechuun afaan dubbatu qofaa miti warri poolitikaa immoo akka isaatti yoo afaan Oromoo dubbate yaa aadaa Oromoo hin deebiin kun adeetan dagaa televiziyoonii caqasuu jiru aadaa uummata Oromoo dagaagsinee ammaan tan baankii siiqqee fa'a baankii gadaa fa'a banneedha. Baankii siiqqee banuu aadaa Oromoo dagaagsi asittuu ammaan qopheessan jennee warqaan warqaa wal qabu. Gaafa waan baankii siiqqee warri jedhu kana haadha siiqqee waan lafa deemu jiraan haati siiqqee lafa hiikan waan hin beekan. Yoo akka haadha siiqqee sun maal gulu jedhe warri kun afoola akkan tolcha. Warri haadha siiqqee amma irra guddaa nuun laalla. Siiqqee yuun qabu ofiisaati. Siiqqeen muka ulfoo keessa ta'u. Eentu qabata isa mee achumaan nu ibsa silaatti seentan. Dubartii. Maaliif qabatama jila akkamii irratti qabatama eentu qabata. Haadha warra ta'u argisiisa. Amma wanti kun lama horoof siiqqee lama. Inni yoo amma qeerroo taate horooroo hin qabatu. Hin geenyayyuu. Hin qabatu iyyuu. Gaafa fuudhu intala waraanaan fuudhan of maratan malee mana kana galee rakkoo dheeraa maqqalaanii waraan labbisee horooroo fudhata abbaa warraa isii yoo mana warra dhaleetii baatu yeroo dubaraanii akka tabaasanii jiraanii waan isin qabdu harka fuudhanii siiqqee kennaniif haadha warraa amma wanni kuniin haadha warraatiif abbaa warraa waan jedhu ibsiti waaqni jedhu warri gargaaraan saqa jennee jira ilma. Wanni waan akkasiif ibsa akkasiif keessaa qabu. Yoo ulfa jennu duuba
amma naannoo kanatti dubartiin namni gara keenya waan amma jiran akkasii dubartiin wayyooma boorana gidduu keessa dubartii fuuldura jira hoolaa waaqa waliin jiraatanii qaallitti jira beektaa akka waan akkasii. Waan akkasiiti aadaa kanaan of keessa qaba aadaatu guyyaa tokkotti bira ga'uu dandeenya. Mee waan amma haadha warra gaafa fuudhaa sanii kaaftan keessatti waan rakkootitu jira. Maali wanni rakkoo sun? Amma wanni sun badeeti beektu maatirraa badeeti gaafa namni rakkoo wal fuudhuu yaafeeyyuu maali wanni sun wanni rakkoo sun? Beektaa gaafa aadaa sun baddi bada. Akkas mataadha mataa saba kanaa ta'uu silaafu maatiin. Beektaa rakkoo amma wayii jira waan sadii jira. Rakkoo qarata aanuna jedhamu asitti akka aadaa ta'e natti anuu samma laga duusunee buluu jirraani yoo rakkoo tan hin qalin niitiin ituuyyuu yoo rakkoo itti qalte biraayyuu hin gahin beek rakkoo qofa qalte hin tun'isiin maaltu eegata rakkoo itti qalte. Fakkeenyaaf butaa jedhamee butanillee buttee dhuftee warra jaarsittiin asittiin dheetanii ammumaan tan horii qalanii meedhicha rakkootti kaanii foon rakkoo kaan nyaatti. Warri dhufaa miti intala isaanii fuudhanii yeroo dhufaa iyyuu. Meedhicha eenyutu kaawwata? Intalaa kaanii intalumatti kaa'ee yoo warra duumaa beeka ammaantaa fuudhanii akkuma kalee dubrgammeeti rakkootti geetteeni. Ilmaan intala garaa jira intalti ta'e naannoo eebbisa jedhan mee dhiirri hin tunde. Rakkooni murteessummaa dubrummaa isiiti. Sirni isiin dubrummaan gadhiiftu jechaadha. Akka ammaan tana kan duratti akkuma fedhan godhanii hin fuudhanuuyyuu. Kan amma akkuma argetti silaa gosa gaafachuu numa fe'ama. Sundee teekinooloojiin rakkoon waan garaagaraati waa miti. Aadaan isii ammoo. Kanaafuu bu'uurri rakkoo uummatuma kanaatu bakka sanii jecha bakka itti maatii ijaaratan maatii sanarraa kaa'e. Gara keessallee gara tuulama kan macha kanallee cufin jirti rakkoon duriillee gurdaa jira. Bakki ani yoo yaada qabee. Rakkoon tuni intalti rakkoo hin qabne aadaayyuu hin qabdu jechuudha. Aadumaayyuu hin qabdu. Kanaaf aadaan isii inni duraatiyyuu rakkoo yoo fuudhachi gad dhufan rakkoo qalan jennaan seeraan heerumti seeraan fuudhan jechuudha. Aroo saame dubbii guddaa kulfoo kaa'an. Qaraati kun waan warri baasu waan namni fuudhu baasu jira. Kaadasi akka gabbareedhaan kaan qabaataa qarata jira. Yoo qarata kan hin kennin immoo ilmaan taltii siin daltiin alaaltu. Maaltu kennama qarata sanaaf gaafa durii san gaafa? Loonuma kennama. Loonuma kennama. Biyya qarata jedhanii raabbiin baasanii wayaan tokkollee bareedee hin jirti. Ammallee boree qaratuma jira danda'a. Immoo yoo qaraxinillee numa jiran. Amma seera keessatti yoo hin qaraxin namni sila ati tiyya dubraa garrayyuu beerre warra kanaa jedheemi kan jaarsi kanaani beerren dhufte na fudhachuu hin dandeettu. Maan haqqi ittiin guutame. Waan qarataa rakkoo yaa qaran duuba qarat hin kennin. Kana niitii boonaan masiin qarata rakkoo qaba. Aanunaan immoo harki soddaa haadhi soddaatii fi soddaa harka waliin lagannu murteessa. Wani cubbee disipiliina midhaan kan naamus seeru wanni si keessa jira. Kana sadeen sirna fuudha feerumaa keessatti. Sirna keessatti ta'a. Waan kana ta'a. Aanuna qarataa fi rakkoo. Rakkoo. Talti sun guutatti. Bawun nu as keessatti taasisu qabdu. Dhiirsa walankachuu jiru. Yoo dhiirsi wal dhabanii baddee yoo dhiirsi duugalti. Beeki ijoollee alaa dhaltee jiru kamisiiti. Dhuftee gachi bachuma gubbateetti. Gosi jecha. Guyyaa waa sun tolchanii kaananii gosa. Amma inni kun fuudhee yoo fuudhee guyyuma fuudhu suni oroora fudhatin jenne amma karrayyuu dayyuu baasuutu boorana guutuuti amma mani boorana qara 500 taate gaafinni itti dabalan suni 501 dhufa. Beek yoo inni du'e waan kan nama hin cabsan waan sun keessaa baate maatii jecha wanni kun waan isin irratti. Amma guyyaa sunirraa kaasee ammoo abbaaf obboleeyyan hangafootaaf maan dhalee cufaan gosa buusaa gonfaa walti jira. Horii sun gosaa baase. Handhuraa duri beeki hagi kan numna naqaniif hin qaban duraan qabu. Guyyaa fuudhu suni loon intalti uleen dhaatuun kennineefi handhuraan duri inni horillee cufu guyyaa sun isaa qaba. Haqqaraa kaan haadhaa. Ganam baree kaatee isheen lichee isaan loonumaa loonaan dhuuratin.
An dura siitimi suna gumaadaan dura jedhan malee horii sun caalaa qabaani amma kaadhibiin argachuuf kasaa xabbaalee waltiin jiran obboleessallee waltiin jiran buusaa gonoofaa ta'a jecha akkasi aadaa kabaja akkasiiti aadaan dubraaleen immoo waan nama kabaja isa dhuwwee qarataa rakkoo sun dhabuu aanuna dhabuu akkamatti akka horii walti duuduu qarachuu waan ta'eef kennanii qarata jecha qaratuun ilmu alaalfata yoo isin ta'e alaalaa bita qorii jirbaa aadaa akkasii keessa qabda aadaan tun aadaa dhumattee guyyaa tokko hin dandeettuuniti kallatti sirra balleessin beeku akkatti nagaa lakki akkuma gaarii maal gochuu qaba waan maatimarraa badee waan ta'eef garumsanitti deebi'uu qabaadha yaada gaarii naa kaaftanii akka walii galaatitti ulfaadhaa horaa bulaa jaarsa luutaa taate akkanumatti nama waa namatti mutaaga guyyaa dhibee immoo waan biraas dabalataan qabannee asitti deebinee nama wal argee kana caalamuu waan aadaa waan argaa dhaggeettii kana walitti munuu taasisu ulfaadhaa horaa bulaa jedhe waan tokkotillee nuti gubrii galatoomi atuu nama jabaarraa nu garbuuftee mukarum nama kanaati warsi walaallee biraa nu dubbifta agana akka samii lafan dhuftoo fayyaalli isaa waa kenna wal dubbee raguu kan wanni akka carraatti sanii dhaamu carraa qabdan isa teennaayyuu akkuma siin jedheenii warri isaanii beekamaa sooressallee warra aadaallee warra amma jijjiirfachuuf ka'ee jiru. Nam berarti wasta malah di bina kan kabir aja lah. Injuan jurus. Abbo tu tadi si aku itu sudah kami warra duresa warra soresa warra hayam jijjene kana perbiyan demu. Wana minni barakan ni barate jiru umur sugar gudda. Warra mate ko to kafa barate. Cara da sai lene sana morri tulama ko kununi. Lafti boora kan keessa bishaan tuni kumboora jiru kan jirti. Dhuguma akka tiiraatu warra yeroo tokko tokko booraan ta'a yeroo tokko tokko sidaama ta'a yeroo tokko tokko oromoo ta'a. Kun barbaadanii jiraachuu danda'anii carraan duri kun kanaaniti carraan oromoo kun bal'aa nu waan nu laalle wanni waan isaanii achitti birraa dhufanii oromoo kun kana rakkoon dhibiin qalatti. Waan tuuba deebiin itti fakkaatu dura deemuufillee falama hedduu jira dubbiin oromoo dubbii amantiirra guduunfamtuu miti amma jaatamootii gadaa kan jirtu waggaa miliyoota hedduu waan laakkaaba malee waan waggaa kumaatamaan ta'a ture sirna gogeessa barreeffamtee hin jirtu booran immoo baala baraatiin dubbatan ijaarrolee irra dhuwwatan haguma amma dubbanna kanaayyuu amnuu qajeelta argata jeetti dubbanne malee waan duri seeriin dubbanne jira ammaan gada bira gaafa Kalau jira kallutti jira makroma jaarsa jira malee gochi boona akkala sabbo boona jira malee yoo tooni sun keessa akka bitan sitti aadan tiyyanii ladu shan akkasiin jirtu ni maqaa waa aadaa ladu shananii kallutti akkamii fuudhanii ka amwar waan kan cufii game jiru kun cufa rakkin uumuu jira ulaatta zallee nu fayyadda amuma ragaanii arguu malee akkuma arganiin kabajaan oromoo immoo eessan dirgadaan ammeen nun jirtu barataa keessaniitiin deebitu warri sanii dura karaa akkamitti yaafanatti ilaalina poolitiikaalleen dhibama jirtan fakkeenya finfinnee yoo wal jalan waan finfinnee shawaachiri jirtu booran jirtu akkasii hin dhugasitti aadaan kuma qabaa fakkaatu muudii finfinnee waaqa jaalatu gaaf muuxanaan beeka nu gaafa nu naggedoota dhandhe kabaja aadaan qabdu giduu irra gara giduu warra jiillee gar jedhu warra boruu boornaalee kuushumatti isaanillee akkama aadaanu tokkuma wanti waan ajaa'ibaati beeta hulluuqoo akkuma abraasaa kennaa kaase hulleen jila abraasaa tolfannaa jedhan deemi wanti adaa abraam kan daraaroon sunini gannaaraa warraati hulleen gannaaraa gaafa tolfannee bira dabre kanallee siwisi garsa foto dikko tokko fudhadhu dandeetu dhimme baay'ee akkasaallee si garsiifne duuf carraa qabda carraan keessan gubataa nama guballee warri duri carraa kan qabu waliyyuun beekamu nami qabsoo oromootti immoo namni itti bade akka ammaan tanan faarsan ebelullee goota noo tuttuun cufuu waan garaagaraati keessattuu amma garii keessan kun goota faarsan as kana faarsa sun mataayyuu garii nama galchi akkasillee miti gootummaaleen akkasii miti naannoo kanatti immoo aadaa hedduu jira waan hedduu jira walitti dhufanii kun akkam carraa wal baratanii carraa walii qabdanii akkama goonaa kana wanni wajabeessa aadaa
deebi galma galcha waan galma yeroo kan galma abbaa gadaa kanaa miti beekan galmaadha. Kakkanammoo polotikaa jaalatti kun danda'amu lubbu oofatanii. Immoo galmi tuulamaa kophaa jiraachuu qabu galmi tuulamaa. An dhugaa. Keessatti dhugaa. Maaliif yoo asii dhufaan abbootiin gadaa achitti wal yoo achi dhufaan finfinnee dhaqannaa galma tuulamaadha. Walla galandaa galma machaadha. Booraan galma booranaa dhuftu.